Obbo Umar Haji Muhammad Ali gaafatamaa boordii mana barumsaa Neetwoork Akaadaamii kabajamoo obbo Kadir Haji gaafatamaa ijaarsa paartii badhaadhinaa magaalaa Ginneer kabajamoo obbo kabajamtoota maqaasaa beeknee dura bu'aa mana barumsaa Neetwoork Akaadaamii kabajamtoota barsiisota mana barumsaa Neetwoork Akaadaamii kabajamtoota abbootii amantaa abbootii gadaa maatii barattoota Neetwoork Akaadaamii kabajamtoota qacalee boruu eebbifamtoota keejirraa gara mana barumsaa idileetti darbuudhaaf har'a carraa argattan kabajamtoota barattoota Neetwoork Akaadaamii hundi keessanuu baga guyyaa miidhagaa bareedaa kanaan geettan jedhaa baga waliin geenye. Akkuma beekamu barumsa gaafa baay'ee barumsaa kaafnu waa baay'ee jechuu dandeenya. Barumsi furtuu waa hundaati. Gaafa mootiyyuu ijoollee akkanatti baratanii har'a akkanatti arguu kiyyaaf baay'ee keessi keeyyallee gammadee jira. Reefu umarnataa zabaatu na fakkaata sillee hin taane keessa seenaa ture. Sababbiin isaa har'a irratti zamana kana keessatti ijoollee akkanaa arganii namni keessaan tuqamne dhugumaan haamilee hin qabu. Ijoolleen kun abdii biyya keenya boruuti. Ijoolleen kun abdii Oromiyaati. Ijoolleen kun abdii Itoophiyaati. Ijoolleen kun kallattii kanaan kunuunsamanii itti ifaajamee maatiin ifaajee manni barumsaa Neetwoork Akaadaamii kallattii kanaan bocee qaree tartiiba kanaan guddatan taanaan riilii magaalaan Gindhiirii miti Itoophiyaa guutuun Oromiyaa bira darbee Itoophiyaan guutuun dhugumaan badhaadhinni lafa qabatee jira. Badhaadhinna hunda galeessa badhaadhinna waloo mirkaneessuudhaaf deemaa jirra. Daandii sirriin jiraachuu kennallee riilii duraanuu shakkiin qabu har'a mirkaneessee jira waan ta'eef baga gammanni baga gammadee jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee mana barumsaa Neetwoork Akaadaamii gaafa kaafnu qulqullina yaadanna. Jaalala mana oddoo san jiru yaadanna. Tokkummaa mana san jiru yaadanna jechuudha. Har'a mootiyyuu daran isa kaleessa argaa turre san mirkaneeffachuu dandeenyee jira. Kanaaf Neetwoork Akaadaamiidhaan wanni jechuu barbaannu wanni qabattan hojii guddaadha. Daandii sirra jirtanii isin cimaatii kana caalaa haga yuunivarsiitiitti kolleejjii illee jennu haga yuunivarsiitiitti cimaa itti deemaa jechuu barbaanna. Maatii barataadhaan wanni jennu Neetwoork Akaadaamii hojii guddaa qabatee jira. Waan gaarii hojjechaa jira. Ijoollee keessan amaanaadhaan fudhatee oolchee galchuu osoo hin ta'in waan silaa isin yaaddansan akka ijoollee san qabatan ijoollee keessan akka hubatan akka waaqayyeffatan hojii guddaa hojjechaa jira waan ta'eef isinillee deeggarsa isinirraa eeggamu akka dhalaatti akka maatiitti waan isinirraa eeggamu guutuusaa guuttanii mana barumsaa wajjin dhiheenyaan wal dubbisaa wal deeggaraa akka hojjetan amaanaa jechuu barbaada. Ijoolleen Neetwoork Akaadaamii barattoonni jechuudha waan guddaa hojjechaa jirtanii waan guddaa barachaa jirtanii waan barsiisaan keessan siniin jedhu hojiirra oolchaa. Waan maatiin keessan siniin jedhu hojiirra oolchaa. Waan maatiin Neetwoork Akaadaamii keessa jiru guutuun isaa waan sinitti himan hojiirra oolchaati. Boru warra biyya kana dhaalu warra biyya kana fuulduratti tarkaanfachiisu. Isin abdii biyya kanaati waan ta'eef jabaadhaafi barumsa keessan sirriitti baradhaa. Fuulduratti tarkaanfadhaa. Akkuma amma cimina keessan argaa jirru hundi keessa wal fakkaatanii bahuu qabdan kan jedhu waa dhaamuu barbaada. Barsiisota wal qabatee barsiisonni hojii guddaa hojjechaa akka jirtan argaa jirra. Riilii osoo arreefu manneen barnootaa dhuunfaa baay'ee isaa hin beekaa mana barumsaa mootummaallee hin beekee hoogganna waan ta'eef dorgommiin osoo jiraate akkam ta'a laataa kan jedhu kun waa baay'ee sammuu kee keessatti dhufaa ture. Sababbiin isaa kuni namni kamuu baratee tasgaafa. Haa ta'uti garuu deeyilii aktiviitii guyyaa guyyaadhaan namni sochiisaa keessatti waan godhatu jijjiirama kana fide. Baay'ee ijoollee kana baasanii asiin ga'uudhaaf ifaajee guddaa gaafata. Hin beekamu. Maatiin gaafa ijoollee mana barumsaa qabateetiin hin geessu qalaba qabachuu hin danda'anii, dubbachuu hin danda'anii, silaa waan badaa fi waan tolaayyuu adda baasanii beekan. Ijoolleen kun garuu akka as ga'an, akka arginu kanatti akka isaan ta'an fantaastii barsiisota Neetwoork Akaadaamiiti waan ta'eef galatuun sinii mala. Reelii galatuumaa jechuu barbaada. Nu akka mootummaatti Neetwoork Akaadaamii akka carraa ta'ee wantoota garaagaraa waliin hojjechaa jirra. Kana caalaa garan waliin hojjenna. Baay'ee waadaa galuu namatti barbaadu. Waadaa galuu illee barbaadu. Waadaa galuu sun ta'e
waa hojjetanii waan hojjetan san gaafasuma arguutu bareeda waan ta'eef waa baay'ee wanni nu biraa qabdan jira wanni isin biraa qabnu jira kan barumsaa mana barumsaa qaba osoo hin ta'in kan barsiisaa hunda isaa jechuudha deebisuudhaaf akka mootummaatti qophaa'ummaa guddaa qabna isin bira garee taanaan eenyu deeggaruu dandeenya mana barumsaanii ta'uu akkaadaamitti ijoollee akkanatti qabatan cinaan dhaabanne taanaan eenyu cinaa dhaabachuu dandeenya riili akkuma amma qabatan kanatti ijoollee biyya jaalatan ijoollee wal jaalatan jaalala namaa qaban akka ta'an sirriitti bocaatii nu guddisaa jechuu barbaada bakka rakkoon jiru osoo taate ijoolleen sila waan dubbatan keessatti rakkoo dhageenya jaalalli osoo jiraachuu baate waan isaan dubbatan keessatti waan badaa dhageenya jaalalli waan jiru wal dhageettiin waan jiru jaalalli namaa waan jiru jaalalli biyyaa waan jiru iddoo mana barumsaa keessatti baras barsiisuu malee rakkoon biraa waan hin jirre ijoollee rakkoo hunda keessaa qulqulluu ta'anii akka amma jiran kanatti akka waraqaa adii irratti qalamaan barreessanitti ifatti isaan wal dubbatan waan ta'eef isaan dubbisee jira waan ta'eef galatoomaa isin jechuu barbaada ulfaadha galatoomaa nuti gaarii isin haa ta'u riili isin jaalanna isin kabajna sirriitti keessa kiyyaan isin jaaladha ulfaadha galatoomaa sabbinaa keenyaaf bakki marshii xilaa'uun itti galatoonfannaa amileen hafinaa fi saamsa saamsa bakka naannoo hamileen hafinaa fi hamileen hafinaa fi